Waa lama qabaachuun dirqama. Yoo haa barnoota qabaadhu, yoo haa ogummaa qabaadhu. Lamaan irraa tokko qabaachuun dirqama, yoo haa lamaanuu qabaachuun dirqama. Yoo lamaan kana hin qabaanne lafarratti milkaa'uun rakkina guddaadha. Kanaafuu yoo haa barnoota, yoo haa ogummaa qabaadhu. Nagayannaa jiraadhu. Waan bona gurguramuu qabu ganna fuutee magaalattiin hin bahin. Jiruun bittaa fi gurgurtaadha. Waan ganna gurguramuu qabus fuutee bona magaalattiin hin bahin namni sirraa bitu hin jiru. Tana jechuun maal jechuu seetan? Waan yeroo wajji deemu beekaa. Yeroo wajji waan deemaatu nama fayyadaa jechuudha. Nagayannaa jiraadha. Wanti guddina si dhoorke lakki imbii jechuu bari. Kanummaan deemu hundi siin hin deemin. Sa'aatis boqottuu qabdutti illee fuudhanii siin deemanii dhimma isaanii siin fayyadaman. Sa'aa dubbisuu qabdutti mee bakka tokko deemne jaanii siin fayyadan. Hiriyaa ji'iin, alaqaa ji'iin, waa hillattan koo ji'iin hundinuu namni hundinuu ati waanii fi pilaana hin qabneef karoora hin qabneef sitti fayyadama. Kanaafuu lolaan odoon ta'in suuta lakkii ji'ii lakkiidhaan hojii tee qajeelii hojjedhu. Nagayannaa jiraadhu. Nama takkaa makiinaa ijaan arkeen beeyneetu makiinaa bitatee warshaa makiinaa dhaabee waan adda addaa hojjechaa jira. Ati ammoo hawaa meeqa arke, hawaa meeqa beeku hoo mee maal hojjechuu jira? Tanuma qofa if gaafadhu nagayatti. Eenyurraa gorsa fudhatu? Irra hedduun nama jaalatu irraa gorsa fudhatu. Dogongorri guddaan achi. Namni inni jaalatu kun namuma isa fakkaatu. Nama takkaa guyyaa tokko waa takka milkeessee hin beekne. Obboleeyyan kiyya jaalalaa fi gorsa addanaa baafadha. Nama waa milkeessee hin beekne, nama hojjetee hin beekne irraa gorsa fudhannaa wal qabattanii waliin gadoo kuttan. Kanaafuu nama hojjetee beeku, nama jijjiirame irraa gorsa fudhadha. Dhageessanii nagayannaa jiraadha. Hiyyeessaatu sooressaan maal ja'a? Bokkaa guddaa yookaan rooba guddaa roobu keessatti mii namichi kun tujjaara arrallee yoo hafuura baafate maal qabaa ja'a? Wanni hiyyummaarraa bahuu si dhoorke jecha akkanaati. Inni naamusa hojii waan qabuuf jecha odoo qabuuti itti ida'achuu deema. Ati hiyyeessa taateeti arrallee yoonii fi hafuura baafate maal qaba jette. Tanaaf hiyyoomtee hafte. Hiyyummaa keessaa bahuudhaaf roobaa fi caamaanis hojjedhu. Nagayannaa jiraadhu. Leenca yeroo hunda dhaabbateetis leenca, ciiseetis leenca, rafeetis leenca, du'eellee leenca. Ilmi namaatiis gaafa hojii akkaagara qabdu hojjete. Gaafa waan seenaa qabdu hojjete yeroo hunda leenca. Kanaafuu seenaa hojjechuu jira immoo waan leenca isin hin taasisne hojjechaa jirta. Nagayannaa jiraadha. Harka fuune daawwattoota kiyya. Arraan tana maaliin isin dhufanii beektanii? Amananii ati kana ilaaluu jirtu yookaan ati tana ilaaluu jirtu amananii. Amananii jechuun maal jechuudha beektanii? Makiinaa ifii hin oofne keessa teessa shufeera amantanii. Xayyaara gartee bararu kasamiirra deemu kan nama sodaachisu namicha silaa kaapteenii bararsiisu san amantanii wajji deemtan. Mana hin beekne seentanii nyaata nyaattan. Ilmi namaa kun hangam takka amanamaadhaa beekaa. Isinoo hangam takka amanamtanii jirtan. Amanamuudhaaf waan isinii kenname san hangam takka amanamtanii hawaasa gargaaraa jirtan. Hundi keenyaa ifaa gaafannu waan nun geenye waan nun fakkaanne jennee waan biraa haasawu. Amanamuu jechuun ifirraa jalqaba. Hawaasaa ooluu jalqaba. Nagayannaa jiraadha. Waa lama dirqama ilmi namaa hundi qabaachuu qabu. Hogguu balleesse dhiifama gaafachuu. Hogguuniif wanni takkasii tolte immoo galatoonfachuu. Wanni guddoon waa lamaan tana narraa irraanfatina. Arra isin galatoonfachuuf hin dhufe. Kabajaa fi jaalala naan qabdaniif 100 follow nagootaan. Yooniif natti quurrama qabaattan dhiifama isin gaafachuuf. Gammachuu tiyyaa immoo galata isinii galchuuf hin dhufe. Kuma horaa naa jiraadhaa nagayatti. Dubartoota faarsitee naan jettan, jaalala himtee naan jettan, haadha kabajjee naan jettan, abbaa hoo jettan, arrabmoo tana abbaa biraan naa ga'a. Ka abbaa qabu hunda abbaa biraan ga'a. Abbaan maali? Gaachana. Abbaan jiruudha. Abbaan waa hayyu. Abbaan abdiidha. Kanaafuu namoonni abbaa qabdan hundinuu arraan tanamee abbaa keessan kabajaa. Jaalala akka qabdaniif abbaa keessaniif ibsa. Abbaan keessan gaachana tahuu beekaati, gaachana dhugaati jaati, naa galatoonfadhaa, nagayannaa jiraadha. Guddachuu barbaadda? Milkaa'uu barbaadda? Jiruma biyya lafaa tanarrattuu milkii namni barbaadu haadha isaa haa kabaju, haadha isaa haa jaalatu. Namni haadha jaalatu,
haati feetu haa barattu feetuun baratiin feetu xiqqoo haa taatu feetu guddoo haa taatu haati haadhaa beeka namni haadha kabaju gizee hunda bikka deemutti addunyaan guutuun isa kabaji haadha teessan kabajaa yoo milkaa'uu barbaaddan yoodiif waanuma takka keessattuu guddachuu barbaaddan haadha teessan jaaladha namni haadha jaalatu namni haadha kabaju biyyallee ni jaalata biyyallee ni kabaja kanaafuu haadha teenya haa jaalannu nageenyaa jiraadha. Odoo hin hojjenne teessee xiinxalaan hooliin yaada 9 10 baaftee buuftee akkama teessaniiti xiinxalaa yaada adda addaa taatanii jiraattan. Odoon hojjenne maal xiinxalta? Hojjedhuuti waan hojjette xiinxali nama hojjeteetu waa xiinxala. Xiinxala akka garan qabne hin ta'in nageenyaa jiraadha.